kana si gaafachuudha dheetan ati fabraaroo maaluma walitti qabduuyyee innoo gizee hunda safara gwaaddanyaa dhanaan jedha maal walitti qabduuyyee abiin siin jedha harka kee qabdi dubbatti dawwaltee baasuun ana maanna galcha jiraatee dhiifate kanaafuyyuu dawwaltee fi tuun dhaga'u laawdii goote waa hunda isaa gadi yaaftee zarazzarta see tokko immoo laa waan si bira jiru fakkeessite yookiin waa godhamti fakkeessite naani of eeggadhu. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Anifati waliif maali? Gaafi maaliiti immoo gaafichee fanaa godhi meeme. Jaalladha. Dhaga'ee rashii tokko biran jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuunee kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii Oromoo Vlog. Ashama akkam jirtu naguma isiniin jedha. Akkam isinii hojiin akkamii warrasiis warri biyya alaasin isiniin jedha annagaadha alhamdulillah rabbiin galanna ga'u. Egaa hordoftoota keenya viidiyoo gaddaa irratti argitaniittu waan fadlisaaniif abraaroo hojjetaa turanii anayyuu baay'ee dhibee gaafa sana walittan isin araarse jedhee akka sana nutti anatti hojjetanii lama ta'anii ani immoo hadhagaa isinis abraariin komentii irratti waan baay'ee jedhanii turtanii ani immoo hadhaa fadlisaadhaan mana keenyatti waamee kottu jedheeni itti fafakkeesseetan viidiyoo hojjannaa kottu mana keenyatti waan argee waa'idhuma eenyu viidiyoo waan arge jedhee itti fafakkeessee waameetan hin jira amansiiseenii dhufaa jirti fadlisaan maalin itti gochuu barbaade beektu bakka dhugaa jiru baruudhaafanii wama jarri wajjinii walirraa qabanu baruudhaa hidheetanii uffata kan ku harkoo isaa keessa dhoskadhee abilee yookaan billaa keessa kaadhee dhoskeetan bakka wambariis qopheeffadheera waan ittiin harkasii hidhus qopheeffadheera dawwalchiiseetan wama jarri abraaruudha wajjiniin qabanu amansiiseeniin asobsiisaa dhaafanii isinis egaa akkuma argitanii baay'ee nama aarsaa baay'ee namatti dhaga'ama ammas nuftutti gaanna waliin tura. Egaa hordoftoota keenya akkuma argitanu qopheeffadheera. Kuni isan amma siniin jedhe kuno billaa qopheeffadheera egaa kuno finyoos qopheeffadheera waan ittiin harkasii gadi taa'ee gatteessiseenii ittiin hidhu jechuudha amansiisuuf ani gaalaa kun billaa ta'e malee silaa shugguxii ture shugguxii immoo argannu biyya kanatti hin ta'u ittumaan soraachisee akkasiin wama wajjiniin qabanu natti himtuudha jedheetani malee immoo sharrii danuus itti yaadee miti. Akkuma isinitti amantuudha jedheetanii kanaafuu gaafarlii isaan nuuf aartii amma ga'a in eegnaani kunoo gaala hordoftoota keenya wambarii kana irratti qabee harkasii nyaq godheetan dubbattee hidheeni asirratti albaa isaanii ni asirratti teessisee amansiisaanii gaawaa baay'ee naasofsiisaanii adda fadlisaa kunoola wanti siidhaa qophaa'e kana wanti siidhaa qopheesse kana sadani bakka kana sadani irrattan waan hojjedhu hojjedhe abraaroodhaan yeroo baay'ee gwaaddenyaadha safara waan argataniif godhanii wal afarsu kanaafuu yoo adda dhugaa jirtu kana irrattan baasaa dhaafanii na hordofa. Egaa hordoftoota keenya fadlisaan dhiyaadheera naan jettee kaate dhufaarti. Banana olgali Waalaikum assalam. Qayyuma. Akkam. Nagaa keetii. Jirta. Jecha baatta. Alhamdulillah fayyaa keetii. Fayyaadha. Naguma. Maanis indeen gaddaa moo abraaroodhaa jemuudiinatti qabdan. Mudii maali? Wal gurshitu asirra wal kaattanii deemu qofittee isin hafe. Ma wal gurshiuni mudiidha. Kuni ko mudii miti. Maalatti eenyuta ofii qollaatu. Onne qollaamu miti ko sagantaa araaraa sagantaa gammachuu gatii ta'eef malee saabuma gammachuu. Isuma qofaa fi garuu. Gammachuu dhuma keenya ibsachuuf malee wanta addaammaa hin jiru. Isuma qofaa fi. Isuma qofaa fi. Rakkoon biraan jiru. Rakkoon biraa maaltu jira maa? Abraaroodhaa wama tokko yoo walitti hin qabdanu. Rakkocha sana furuuf miti nu kan walitti waamamne eenyu. Abraaroodhaa wama tokko walitti hin qabdanu. Inni nadha si waamee fi kana si gaafachuudha dheetan atiif abraaroo maaluma walitti qabduuyyee innoo gizee hunda safara gwaaddanyaa dhanaan jedha maal walitti qabduuyyee akka sanattiin dheengaddaa anaa taa'u wal gurshitu maal taatu maal wal gootu
Bakka ammaalin beekaa wama baay'ee ta'a turtani lamman keessaniyyuu. Lakki waa tokko walitti hin qabnu. Nu sababuma gammachuu keenya ta'eedhaaf malee. Ani immoo namanne. Margasii maalitti beektaa? Ani immoo namanne. Maafi namanne margasii wanta ati shakkitu jira? Afaan inni shakku namni waa malee akka sanatti maankaa gizee meeqa fuutanii keekee afaan gizee meeqa ol keessanii. Ani isa qofaa miti laa isa dheengadda wal gurshitan qofittee tun taane waa meeqa jejjedhaa turtanii sillachuuyyuu. Yeroo sanatti kaa ture amma koodisni araarrabuumne hundi keenya sadan keenya walitti hin deebine maa? Ammaatiif abraaroo tokko walitti hin qabdanu. Shakkita? Maaliif ani shakku gudi? Tuusiiti ati hin shakkituyi? Naati isa dhugaan jaallattaanii isa? Maaf ani hin jaalladhu hin jaalladhaanii. Namni ati immoo jaallattu giseen kan biraa siin teessisee kan biraa afaan kaa'u assa bilaa. Naannoo yoo yeroo baay'ee isiin nan feetu jedha. Inaaffaa kooti homaa inni. Inaaffaa kooti maaliin sitti inaafamoo? Jechuun waan sitti inaafamu maal qabda? Isannaa galuu dide kakkoon ayyuu kana gaafa. Maa inni ati fabraaroon siin jedhe ati fabraaroon maal walitti qabdu yin siin jedhe. Gaafa sana akkasana walitti godhattanii kanaan dura waan barbaadan laasaa turtan ilaa beekuma isin dhiise malee amma immoo maa inni maal walitti qabdu finni siin yookiin ana inaaffisuudhaaf na waamtanii moo gaafa san waan biraa keessa eenyu taatanii amma natti himtamoo natti himtu maal wajjin hin qabdu sin. Maalin sitti maa maal dhagoo barbaadde yaad? Waa tokko iyyuu hin jiru. Wanta tokko iyyuu hin jiru dhiisi ilaa dhiisi. Sitti maan jira akkoo? Ilaa dhiisi. Garuu immoo isin nama waa walitti qabu fakkaattu dhiisin soobinii. Ilaa dhugaan hadha baati ta'a. Namaan galu amanila. Sitti maan jira dhugaa jiru si koo hadda man dhaabbadhe sitti maan jira. Teessa mun teessu atamma. Hin teessa moo hin teessu. Inni misraa. Taa'i siin jedhe taa'i. Taa'i qaxxanii fi dhaqi taa'i. Taa'i. Naanneessi harka kee duddubatti qabi. Qaxxa godhi. Maal inni badiin jiru? Wanti jiru maa inni misraa? Qabiin siin jedhe harka kee. Qabi duddubatti. Zimme dhiitaa ila. Waa tokko xiixxeenna. Waa tokko. Maal wanti ati dhageesse jira garuu? Akka zimmeen akka wanta tokko hin xiin. Amma waa hunda iyyuu hin tashee tokkoon laal sii kana laallatan. Jabaadhu. Maa inni amma akka maal? Itti qabdan isin dachuu hin kun kan keeti la. Jabaadhu amma. Hoo. Tarni isaa natti himi. Jabaadhu. Natti miga. Maal jettee qabatte silkii isaa immoo? Duwwaa sagal? Amma waa hunda akka waan hansi biran jirreetti jechuudha. Sitti kenna miti maanni bilbileen gaafatu silkii makootiin. Akka ergasii haasoftutti akka dhoskitanii haasoftanu jechuudha. Waa haasoftan malee akka sanaan godhattanu. Tokkoon daawwattee jechuudha. Daawwatteen haasoftuun ittiin. Akka waan hansi biran jirreetti. Ittiin haasoo barbaaddeetti miti kunoo sii kennee rakkoo. Dhagaye akka zimmee dhiicuuf afaan kee. Laal akka waan hansi biran jirreetti jechuudha. Dawwalaa. Laawdiin godha akka waan ansi biran jireetti haasofsiiftanii mistira hunda isaa baasuu qabda. Wanta tokko immoo xinnaan kanas jira la. Abraaroon as jira deemee raamikoo. Deemee dhiifatee nanni boona dawwaltee baasuun anamaan na galcha jiraatee dhiifatee. Kanaafuyyuu dawwaltee fi tuun dhaga'u laawdii goote waa hunda isaa gadi yaaftee zarazarta. Siifa galu. Dhageessee tokko immoo laa waan ansi bira jiru fakkeessite yookiin waa godhamte fakkeessite naani of eeggadhu. Siimii keessa kami tokko masa lamaatti dawwala. Tokko dawwala haasofsiisini tokkoon akka ergasii haasoftutti jechuudha. Dawwalaan jira laa kunoo. Lubbu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Akkam fayyummaa? Naguma akkam jirtu? Alhamdulillah fayyaa keeti. Maaliif badde ganama masiin bilbila jettee? Naa ta'uu dide koo sababa hojii qabadheen ture. Bayi. Naaf hin mijanne sababa kanaatiif anniisee. Min namaaf naa dawwaluu dhiiste ati. Maali waliin haasaa turre miti ganama wal argina waan argii jedheetan. Innaa sababa hojiitiif antuun siin dawwaliin hafe qamaati immoo naan dawwaltu turteere. Okay, innaa dhufuu jetteeti moo ammaa? Eessa taati? Dhaka safaran jirallee an. Yoo inni fuudhaadhe siif mijataare. Hojiin maa fixeera sababa kanaan si dawwale koo amma. Okay. Maal jettee? Innaa siif mijataan jedhe kakkoo amma. Asha rakkoon qabu kaafee deemnu moo? Jechuun hedduma mircaadhuma keetiin haa ta'u rakkoon qabu. Okay. Ta'uu si mijatu? Asha rakkoon qabu naan mijata naan dhufaa? Allah.
Hello. Wayi. Hello. Abet. Ani fati maal wajjin qabna? Waliin qabna. Maal jechuun immoo wallaaltee ati? Wallaalle samma. Jechuun gaaficha ifa naa godhimame. Jechuun na deebisa akkana deebistu barbaadeetanii. Sirraa dhaga'uufanii. Ati anaa wajjin maal yaaddaati? Waadanuu yaada. Waadanuu yaada isammaa. Ifati waliif maalii jechuu kooti koo? Ati wallaaltee kana maa? Wallaaltee kana. Wallaalle garuu waliif maalii jedhee baruu barbaadeetanii bareecheetuma. Sin jaalladha. Akkuma ati beektu kaa? Sin jaalladha. Ashaanis sin jaalladha shi. Abraaroo si dhagayeera ishii tokko tokkoon biraan jira. Ishii Isa bira jirtaati? si dhagayeera riikardii godheera. Abraaroon silkii cufeera. Siloo kana walitti qabduusi. Hey, jabaadhuuti. Hey, dem. Wayyo. Dhab kamera. Dhab.